Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waggashan durnaannoo Somaalee irraa buqqaanii godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Galaan qubsiifamanii turani. Mana jalaa gubbaan qorqorroo keessa jiraachaa raashina harka namaa eeggachaa rakkoo fi gidiraa hedduu dhandhamachaa turanis jireenyi kamiyyuu diin islaamaatiin ala nuttiin tolu jechuudhaan lafa duwwaa irratti ijoollee isaanii diin rabbii barsiifachaa iddoo ibaadaa rabbiitti gaggeeffatan masjiida sadarkaan isaa eeggatee ijaarrachuuf ol ka'anii turtii waggaa 3 keessatti irraa xumuranii gammachuu addaa irratti argamanii. Manni rahmat ganda toltu kan mu'minni tibokatu masjiida addati kan sadarkaa isaa eeggatee kutaalee isaa barbaachisan mara guuttachuun yeroo gabaabduu keessatti ijaaramee xumurame kana eebbisuuf gaafa guyyaa 19 ji'a jaffaa bara 2015 jechuunis gurraandhala 19 bara 2015tti sagantaa adda taate tan ulamaa'onni gurguddoon biyya teenyaa du'aatota garaagaraa fi munshidoonni babbeekamoon biyyattii irratti argaman qopheessuun hawaasa muslimaa mara affeeranii jiru. Marree warreen masjida kana ijaaruuf waan dandeessan gumaachaa turtan martuu bu'aa lifaatii keessanii dhuftanii maafin ilaaltu. Akkasumas namoonni gammachuun ummata muslimaa isin gammachiiftu martunuu kottaa eebba masjida kanaa irratti nu waliin hirmaadhaa gammachuu keessanis nu waliin qooddadhaa nuun jedhu. Ummanni keenya kanneen naannoo Somaalee irraa buqqa'uun iddoo kana qubatanii masjida kana ijaarratanii asiin gayatanii. راح قلبي هاقطو ذنبي جنة أفوبي ما أنا كان كين وفتنت يا ربي.